Wabii galata argatu hojjetame gaarii jirra. Bareeda jirra. Amma xiqqoo hanqina iddoo makanatu wanni nuun jedhine isuma akka goonu bichaadha malee wanna biraa maala haga humna keenya hin teechifnus. Deeggaraa turtanii? Mee akkamii maal deeggaraa turtan asitti isin hirmaannaa isin taasistan akkamii? Ana 4,000 fi akkana waa kenne. Humna amma qabdan kanaan 4,000 waa kennitan? Baay'ee gaariidha egaa. Akkuma argitan maanguddoon kun egaa saree harkaa itti gargaarsa barbaadanitti bataskaana kanaaf gargaarsa gochaa jirani. Isinis obboloonni keenya warri biyya alaa jirtan, warri humna qabdan, warri dandeettii qabdan. Nan deemee kenna. Ila tana takkitti Maaloona barandaa isaati. Keessi immoo amma Qiddistii fi Maqdasiin gana addaan baha. Bakki boolli 4 argitan kun utubaan kolooniin 4 bakka dhaabbatu kan Maqdasii jechuudha. Bakka taabonni taa'u adda addaa qaleensi ni jira jechuudha. Dhagaa siinoo tokko hagamiin buusaa turtan? Dhagaa siinoon tokko amma naannoo magaalaa irratti qarshii 18,000 asitti garuu qarshii 33,000 asiin gahe. Maaliif akkanatti dabala? Wanni dabaleef tiraanspoortii naannoo sanirra magaalaa irraa hangaasi naannoo qarshii 15,000 tiraanspoortii isin dabalee jechuudha. Ashaan meeqa magaalaatti? Ashawaa yennaa dura naannoo 45 akkasiin buusaa turre waggaa har'aa jechaadha. Amma engadda keessa kaa Maqdasii kanaatiif jenneetu qarshii 55,000 buusa. Kumaan jennu gammadaa jira boleeyyan hin qabna. Kunillee fayyaa ta'ee nu haa jiraatu isinitti jabaadha warri alaallee fayyaa nu haa ta'u. Nullee hin jabaanna innaa gumna keenya. Hagana hin daddafeeyyu. Baalolli hin daddafeeyyu. Ammallee nama wajjinu baalolli hin daddafee walitti nu haa qabu. Ijoollee hin qabna. Kun obboleessa keenyaan dhufe kana fayyaa nu haa godhu. Fayyaa isaa nu haa kennu isa qabna. Nu se'achuu humna qabnu tan akka isaa kana qabna. Baalolli keenya kadhannaa fi fayyaa isaa haa kennu. Akkuma taabota kana qarqaaranitti qarqaaranii xummuu itti nu haa xummurani. Nullee fayyaa taane isaan jalatti isaan irraa naaf nullee itti hirmaachuu qabna. Isinillee fayyaa haa godhu warri hojjettan hundu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaamin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyo biyya keessa salas kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyo akkam jirtu. Galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma egaa godina Arsii Bahaa mana kiristaanaa Goojjamaa Baalawaldii yeroo darbe yeroo sadiif dhufee ilaaleera. Yeroo darbes sadarkaa manni kiristaanaa kun irra ga'ee isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Viidiyoodhaan ilaaltaniittu yeroo gabaabaa keessatti ifaajee fi ifaajjaniin baasii isin gootanii maannaa uummataas jiraniitiin manni kiristaanaa kun egaa sadarkaa kanarra ga'eetu jira jechuudha. Ganna kana amma danda'ametti yaadni keenya karoorri keenya kundi guutamee feerroon kan Maqdasiis dhaabbatee walaliin akka guutamee xumuramu karoora kan taasisne jechuudha. Kanaaf fedha Waaqayyo ta'ee asirraa geenye jirra. Galata guddaa qabdanii asumaatiin galatoomaa isiniin jenna. Kanaafii Waaqayyo gatii lubbuu isiniif haa taasisu. Ammallee egaa hojiin kun hin jalqabame malee hin xumuramne waan ta'eef hirmaannaan keessan itti haa fufu isiniin jecha. Hawaasni asii fi koreen asiis immoo egaa isin galateeffachaa jiranii hojiin kun kan itti fufu ta'uu isaa beektanii hanqinoota baay'eetu jira. Hin jalqabame malee gana waan ta'eef ammallee namoonni jalqaba hirmaachaa turtan ammas immoo hirmaachuu kan barbaadan harka keessan akka nuuf diriirsitan isiniin jenna. Akkaawuntii ijaarsa koree bataskaana kanaa irratti asirra isinii goonee jirra. Asirratti hirmaachuu dandeessanii isiniin jedha. Argitan koree ijaarsa bataskaanaa obbo Garramuu jedhamu yeroo darbee egaa dhufee isin dubbisee ilaalee hirmaannaa qarshiis kan obboloonni keenya biyya alaa jiran hirmaatan asitti isinitti kennamee hojjettanii sadarkaa kanarraan geessanii jirtanii amma immoo mee waan isin hafu akkasumallee hawaasa tajaajila kana laachaa jiru isin deeggaraa jiruun galata qabda yoo jiraate. Galanni Waaqayyo haa ga'u. Warroota hirmaannaa kana nu godhaa turanillee baasii isaan baasanii dhimma kana gargaaraa turaniifillee Waaqni bakka haa buusu. Ammaaf hirmaannaa uummataatiif hirmaannaa isaaniitti isin geenyee jirra. Sadarkaa kanarraan geenyee jirra. Ammas jalqabamee lafa keessa ol ba'e malee lafa keessa hoo ba'een dhumne keessatti kaafetu jira. Kanaaf kun immoo qarshii guddaa barbaada waan ta'eef humni uummataa naannoo kanaatii fi humni ijaarsa kanaas baay'ee waliin gitu waan ta'eef kanarraa hirmaannaa kanaatii fi abdiima gargaarsa gara garaatiin hojii kana eegallee irraa hojii kana eegallee keessatti illee tattaaffiin hojii humnaatiif hojii maallaqa namoota naannoo kanaatis ittuma jiranii kun amma akka argitan kun maallaqaan alatti hojii humna uummanni of wareegee halkanii guyyaa tajaajila bilisaa kennaa turee fi qarshii achi argatameen walitti dabalamee hojjetaa ture. Kan ammoo
namoonni duras gargaaraa turtan ammallee nu gargaaruudhaaf fedhii qabdan waaqayyo isinii waan kennirraa akka nuu kennitan isiniin jenna. Itis immoo hojii kan halkanii guyyaa hin hojjenna. Hojii qofas miti immoo xiyyeeffannoodhaan hojjennee akka keessaa baanuuf humni kan waaqayyooti. Baaloldiin illee humna isaan hojjetu nu haa barbaaduti. Nama kana isinis waldaa keessanii fi barsiisaan baay'ee nu gargaaraa turtani. Waaqni isin haa kennu, isinis bakka isin haa buusu. Kanaaf ammallee humna keessanii fi waldaa keessaniitti akka nu bira dhaabbattan isiniin jenna. Uummata keenyallee nullee humna keenyatti cimnee bira dhaabbannaa waaqayyo nu hundaa jajjabeessu. Hojiin harka hirmaannaa keessan akka duubatti nurraa hin deebine jenna. Kanaaf nu wajjin ta'uu keessaniif waa'een isin haa kennu jenna. Waldaan Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee ijaarsa kana abbummaan qabatee hordofii irra kan jiruu fi koreen asiis immoo jabaatanii hojjechaa jirani. Obbo Alamuu jedhamu isaan. Yeroo baay'ee amma na dhufu motoraan nu deddeebisaa turtanii jiraataa ganda kanaati. Hirmaannaan taasifame gaafa ilaaltan bataskaanni kun asirra gahaa jettanii yaaddanitti mee yaada dhuunfaa keessan waa'ee bataskaana kanaaf qabdan nuuf kenna. Waa'een asirratti nu kennuu barbaadnu baay'ee humni uummataa illee gabaabaa akkuma beektanitti waan ta'eef kanaaf isinis nutti jabaadhaa. Waa'een illee nu haa gargaaru. Numlee humna uummataatiin hanga danda'ame bira jirra. Uummanni asirratti hirmaate dhakaa tikishaatti baate boolloo harka ofiitiin qofore akka isin agartan kanatti as keessaa baase huccii sanitti achi guuranii bishaan baachuudhaan humna ofii keessa oolchanii asiin nu ga'aniira. Amma immoo isinillee immoo humna isaaniitti ol yommuu baanne humnaan gargaaramu baay'ee as keessa hin jiru. Mallaqumaani isin nu jabaadhaa. Waan isinillee haa gargaaru jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluun Waaqa tokkoon. Ameen. Ani duraan dursee maatiiwwan keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii akkasumas qabeenya keessanis yaadanis mana amantaa Goojjama Baaloldii kana cinaa dhaabattanii hagammaa nu gargaaraa turtaniif galanni Waaqayyoo isin bira haa jiraatuun jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf mana amantaa kana sa'aatii kanatti sadarkaa kana hin gaajjenneetti hin yaadne jechaadha. Maaliif hundi wanti marruyyuu waan ta'u eeyyama Waaqayyootiin jammarre gaafa jammarrus waa mallaqa qabaanneetti miti jechaadha. Zeeroo baalaansi irraa kaanee abdiima uummata keenya ijoollee keenya biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis uummata kiristaanaa abdii goonee kaanee akkasumatti akkuma abdanneen Waaqayyo gidduu keenyatti argameetu ijoolleen keenyallee bakka jiran nu birmatanii keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf waldaan Sillaasee barsiisaa dhugaa maqaa keessaniinis haa ta'u waliin taaneetoo haala jiruun kanaan hulaallu amma sadarkaa kana kan ga'e eenyu jennu isaan jechaadha. Inni guddaan Waaqayyo bakka jiranitti isaan haa eegu. Ammallee wanni jechuu barbaadu immoo waan guddaa xaaraniira. Qarshii isaaniitiin mallaqa isaaniitiin waan guddaa baasaniira. Agartan kun boolloon keessatti argame kunii fi ammaan jammarame kun ganna kana wanni xaarre kun hundi isaatu nu jala yaa'u qilleessa irratti hafoo yoo maal hin ta'in yoo keessi isaa kun hin guutamin jechaadha. Ammallee waan guddaa nu xaartanii jirtu. Harki keessan akka nurraa duubatti hin deebine uummatanaaf waggaa kanaaf jechaadha keessa isaa kana guunnan jechaadha xumurre jechaadha ijaara kana. Inni guddaan isaa kana waan ta'eef bishaanitti nu jala guuteedha waan ta'eef nuti uummanni keenya kana ijaaree xumuruudhaaf humna guddaa hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Humna sinuma abdii godhateeti uummata kiristaanaa abdii godhateeti waan ta'eef isinis bakka jirtaniin kana beektanii xaariin keessan kunis akka lafatti hin hafneef dhagaachuma kana akka guuttannuuf baranaaf dhagaacha kana keessa qofa akka guuttannuuf bakka jirtaniin harka keessan akka nuuf diriirsitan Baaloldiin sinaatiifsku bakka jirtanitti Waaqayyo sinaa eegu adaraa isiniin jenna. Nullee haala jiruun tsalootiidhaan kadhannaadhaan isin gargaarraa humna keenya uummata keenya immoo humnaan waan barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf uummanni asii humnaan dhagaallee falaxuudhaan baachuudhaanis waan kamuu hojjechuudhaan humnaan yaa'u baay'ee jajjaboodha. Garuu ikoonoomii hin qaban waan ta'eef kanaaf hundi keessan warri biyya keessas biyya alaa jirtanis akka harka keessan nu diriirsitan maqaa Baaloldiittis sin gaafadhaa bakka jirtanitti eegummi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin haa jiraatu galatooma jechuun barbaade. Sin jiraataa asiiti abbaa? Jiraataa asiiti sin? Mee waa'ee beekta kiristaana kanaan dura maal beektan? Waa'ee isaa garuu galata argatu hojjetame gaarii jirra. Bareeda jirra. Amma xiqqoo hanqina iddoo makanatu wanni hin jedhine isuma akka goonu bichaadha malee wanna biraa maala haga humna keenyaa hin teechifnus. Deeggaraa turtanii? Mee akkamii maal deeggaraa turtan asitti isin hirmaannaa isin taasistan akkamii? Ana 4,000 fi akkana waa kenne. Humna amma qabdan kanaan 4,000 waa kennitan? Baay'ee gaariidha egaa. Akkuma argitan maanguddoon kun egaa saree harkaa itti gargaarsa barbaadanitti bataskaana kanaaf gargaarsa gochaa jiranii. Isinis obboloonni keenya warri biyya alaa jirtan warri humna qabdan warri dandeettii qabdan. Nan deemee kenna ila tana takkitti akkanatti maaloona suun. Dhugaadha gargaarsa qarshiitiin alatti gargaarsa humnaas taasisaa turan bataskaana kanaafi
amma kan nuuf yoo jiraate jechuudha inni guddaan kan nu yaaddessu ganna waan ta'eef amma waqtiin amma keessa jirru lafti asii immoo kooticha waan ta'eef selektiin kun guutamee dhagaan keessatti guutamee walaliin kun guutamuutu irra jiraataa jechuudha akka guutamee isa kana jalaa gadi seenee sararre kanaaf hundumti keessanii isa kanarratti hirmaannaa akka nu taasistanii maqaa waaqayyootiin isin gaafannaa hirmaannaa kanaan dura taasisaa turtaniif immoo waaqayyo isiniif haa kennu gatii lubbuu waaqayyo isiniif haa taasisu hin jenna inni kun barandaa isaati keessi immoo amma qiddistii fi maqdasiin gana addaan baha bakki boolli afur argitan kun utubaan koloniin afur bakka dhaabbatu kan maqdasii jechuudha bakka taabonni taa'u iddoo sanittidha kanaaf boolla kanatti deebi'ee lammaffaa akka nu jalaa hin guunne bishaan kan jedhan jechuudha abboonni keenyaas jiran kan isaan amma dubbachaa jirani kanaaf isinis deeggarsi keessan akkuma itti fufetti kanaan duras nu deeggaraa turtanii nu bira dhaabbachaa turtan waan ta'eef ammallee deeggarsi keessan nurraa addaan hin bahin jechaa jiranii jechuudha yeroo yeroodhaan hordofuudhaan hojiin ammallee hojjetamaa jira har'aaf dhaabbate malee itti fufa jechuudha egaa akkuma beektan biyya keenyatti meetiriyaaliin adda addaa dabaluurraa kan ka'e bakki isaas immoo konkolaataan akka gaariitti kan hin galle ta'uu isaarraa kan ka'e gatiin adda addaa qaala'insi ni jira jechuudha dhagaa siinoo tokko hagamiin buusaa turtan Nagaa siinoon tokko amma naannoo magaalaatti irratti qarshii 18,000 asitti garuu qarshii 33 asiin gahe. Maaliif akkanatti dabala? Wanni dabaleef tiraanspoortii amma naannoo sanirra magaalarraa hangaasi naannoo qarshii 15,000 tiraanspoortii isinii dabalee jechuudha. Ashaan meeqa magaalaatti? Ashawaa yennaa dura naannoo 45 akkasiin buusaa turre waggaa har'aa jechaadha. Amma eeggadda keessa kaa maqdasii kanaatiif jenneetoo qarshii 55,000 buuse. Akkuma dhageessan gatiin konkolaataa nadaajii wal qabachuudhaan karaarraa fagaachuurraa kan ka'e qaala'insi adda addaa waan jiruuf baay'ee tarkaanfachuudhaan gayaanne tarkaanfachuu kan nu dhorkeessa kanadha waan ta'eef isinis kana hubachuudhaan deeggarsa keessan ammallee akka taasistan maqaa waaqayyootiin sin gaafanna. Nagaa bultanii yaa'u keessummaan gidduu keenya jiranii isaan barsiisaa Dajanee jedhamu mana amantaa kanaatiif hagarraa nu cinaa dhaabataniitoo biyyoota alaa warroota jiran waldaa Sillaasee kan jedhamu jiru. Isaan jecha akka agartan maateriyaali kanas beeksisaan kan illee cinaa ta'anii agarraa nu gargaaraa kan turan. Ammaaf immoo sin gidduutti argamanii mee uummanni gammachuun isaa maal fakkaataa manni amantaa kun sadarkaa kanarra ga'ee fuulduraafoo mee maal yaadan kan jedhu kana yaada gabaabaa sanirraa fudhachuu barbaadan waan ta'eef. Rabbi isallee fayyaa haa godhu. Taabotallee fayyaa nu haa godhu. Rabbi immoo jaama kanallee immoo nurra haa dhoogu. Inni nu hojjate Rabbi isaa haa dalagu. Akkanumatti harka isaa fayyaa godhe. Akkanumatti fiixa ba'ee taabonni keenya galmaan haa gahu. Birallee haa jabeessu. Namallee haa jabeessu. Bakkana hanqadde garuu ani amma hin beeku barga hin xaxarraan. Gini akkanumatti fayyaa isaa haa godhu jennaan. Harka isaa fayyaa haa godhu jennaan. Gaariidha isinuu jettan homtuu namni baraka kanaa ulfaatan isaanillee baga dhufaniitu nu laalan. Baga dhufanii nu laalanii. Baga dhufaniitu nu laalanii itti gammanna. Itti gammannee jirra. Itti gammannee jirra ammallee baaloldii fiixan haa baasu itti gammanna ammallee calqabne kana bakkaan inni nu haa ga'u inni dhufee nu laale kunillee haa galatoomaa ulfaatu baaloldii fayyaa isaa haa godhu haa jiraatu nama immoo argitanii bakka hangeenye too itti gammannee too guddannu rabbi nu haa godhu baaloldiin nu haa qarqaaru achi jiraataniifillee fayyaa ta'anii too nama asitti nu gargaaran rabbi isaan haa taasisu fayyaa isaan haa godhu jechuu barbaade tana nama na jedhe nagaa. Baaloldii fayyaa nu haa godhu akkanumatti yoo baaloldii fayyaa nu godhe inni walitti nu haa qabu homaan jennu gammadaa jira boleeyyan hin qabna kunillee fayyaa ta'ee nu haa jiraatu isinitti jabaadha warri alaallee fayyaa nu haa ta'u nullee hin jabaanna nagumna keenya hagan akka hin daddafeeyyu baaloldii hin daddafeeyyu ammallee nama wajjinu baaloldii hin daddafee walitti nu haa qabu ijoollees hin qabna kun obboleessa keenyaan dhufe kana fayyaa nu haa godhu fayyaa isaa nu haa kennu isa qabna nu se'achuu humna hin qabnu tan akka isaa kana qabna baaloldii keenya kadhannaa fi fayyaa isaa haa kennu kana qabna kunuun. Maqaan kiyyaa Baqqaluu Gowweetti amma immoo gammachuun natti dhagahame taabotuma kana ijaaru nu baay'ee natti dhagahame innumaanuyyuu fiixan waa ba'u innumaanuyyuu nullee itti hirmaannee turreerra amma immoo itti hirmaanna in ijaarra waan qabnu amma immoo iyyuu isinillee fayyaa haa godhu ijoollee teenyallee fayyaa haa godhu nullee immoo rabbi fayyaa nu haa godhu warra biyya alaa sanillee immoo rabbi fayyaa godhe akkuma taabota kana qarqaaranitti qarqaaranii itti nu haa xummurani nullee fayyaa taane isaan jalatti isaan irraa nafnu nullee itti hirmaachuu qabna isinillee fayyaa haa godhu warri hojjettan hundu akka immoo galmaan geecha isin haa godhu
ijoollee teenya wajjinu sinumma warri xaaru kun akka galmaan geechanii gurri keessan gurra guddaa ta'u haa ta'u.